إفان عالما كتاب قدا برسيسة تلتونور عالما داوتي كان كيسة تفلالتو هندينو تقا في قدان نما ملتو ملكي في نجين يما كان عدلي دان فاي تلچه دچي ديني دانو بلو تتاسيسي gurraacha fadii kana sifachi ifaan alamaa kitaaba guddaa barsiisaa toltuu nuura alamaa daawwitii kan keessattuuf laallatu hundinuu xiqqaa fi guddaa namaa mallattoo milkii fi nageenyummaa kan adliidhaan faayee tolchee dachii diiniidhaan obboloota taasisee gurraacha fadii kana sifachi jaalalaaf tokkummaa diinii labsee waljibba kan kaasu halqii jidduu leenjisee karaa irratti deebisaa lubbuu duraan taate rabbiin didduu khayriidhaan karra tawhiidaa banee kan irraa nu dhorgu karaa cubbuu hammeenyaaf badii irraa deebisee nuura imaanaatiin faaya lubbuu daandii beekumsaa ummataaf banee kortoo diiniittiin ol baanu korree faana beekumsaa nu buusaa jira barsiisee hundaa qeerroo fi qarree caayaadha iddoo golawaa hundaa kan dhaloonni taa'u dhufee jalaa ilmiidhaan furmaanni dachii tanaa barachuun dhaloota hundaaf falaa ilmii diin rabbiitii waliin malee hin bareeddu beekaa jiruun namaa biyyi yoo qarooman gamtoomanii yoos gadhaabateetiin ijaaramaa biyyi yoo qarooman gamtoomanii yoos gadhaabateetiin ijaaramaa ifaan alamaa kitaaba guddaa barsiisaa toltuu nuura alamaa daawwitii kan keessattuuf laallatu hundinuu xiqqaa fi guddaa namaa mallattoo milkii fi nageenyummaa kan adliidhaan faayee tolchee dachii diiniidhaan obboloota taasisee gurraacha fadii kana sifachi ustaas Xaahiriin nuuf barraahee hayyuu qaalii hawaasa ceesisu isatu dhalootaaf abbaa ta'ee dalagaa khayrii galmaan geessisuuf hojjattee jirtaa hujii midhaagaa hundee beekumsaa gadhaabdee lafaa addunyaan qaroomaan tarkaanfattee haaceetuuf jabaatte karaa ifaa yaa barsiisaa karaa tawhiidaa jabaa leenjisaa dhaloota abdii biyyaa sitturii wallaalaa nurraa dhiqaa dhalootaaf taatee jirta wardiyaa yaa qaroo jabaa agartuu biyyaa kan ilmaan qabee dura ceesisu ammallee jabaadhu hin laafinii ilaahiin galmaan si haa geessisu ifaan alamaa kitaaba guddaa barsiisaa toltuu nuura alamaa daawwitii kan keessattuuf laallatu hundinuu xiqqaa fi guddaa namaa mallattoo milkii fi nageenyummaa kan adliidhaan faayee tolchee dachii diiniidhaan obboloota taasisee gurraacha fadii kana sifachi barattoonni diinii rabbii hunduu warri taatan miseensa tawhiidaa jajjabaadhaa namuu jabaachutu bu'aa gaarii boruuf namaa fidaa ilmii diiniititu hundaaf falaa jabeessaa barnoonni haa cimu osoo yeroo qabdan tattaaffadhaa mee carraaqaa hin taa'inaa namuu galma yaada keetii gahuun cimee yoo fagaatellee karaan dheeratee gufattee uf duuba hin laalinii kaayyoo keetirraa duuba deebitee galma yaada keetii gahuun cimee yoo fagaatellee karaan dheeratee gufattee uf duuba hin laalinii kaayyoo keetirraa duuba deebitee ifaan alamaa kitaaba guddaa barsiisaa toltuu nuura alamaa daawwitii kan keessattuuf laallatu
hundinuu xiqqaa fi guddaan namaa. Mallattoo milkii fi nageenyummaa kan adriidhaan faayee tolchee dachee diiniidhaan obboloota taasisee gurraachaa fi adii kana siifachee.